Raati faddaatichi yeroo darbe bira dhageessuun mucaa bahaa Oromiyaa si beektaa haalaan namatti tola. Dhuguma jettee? Dhugaa. Maal naannoo mucaan lixaati naan jedhamti? Akka? Akkasii maarree naannoo giddu galaati naan jedhee. Qostu isin. Dhuguma gooti makkannaa jedhee naanis. Maal jechuusaadha? Hello, Zinabu. Zinabu. Nyaatame Zinabu. Nagaa itu akkam isin? Nagaa sagala. Atootii garuu ati mucaa isaadha. Anoo maal godha iddoon badaan barbaachisu ati eessaan hin barbaachisu isin eessaati wal agartan isin tun jedhu. Nuun mana tokko keessa waliin jiraanna. Wal duukaa moo? Anis baay'ee gaariidha kun anis amma kanumaaf jedheen ilaalchi qammanii ilaalcha Afrikaati. Akka Afrikaatti ol kaanee ilaaluu qabne deema yaadeen ani malee. Kan na dinqe garuu isa eessayyuu ta'iiti nu harkitee akka nama nun harkinii duubatti deebitu sanii. Waa'ee Afrikaa yaada deema. Nu gaa'etaa. Kanaaf jedhe nama kanaaf waa'ee ol kaanee yoo yaadne gaariidha. Amma isa isin hojii jiraattan baay'ee gammade isa dhugaa. Anuutuun isinitti dabalame immoo natti tolana. Ati garuu baay'ee qosta. Kanuman jedhee warri naannoo biraa akkasumatti nu ilaalu. ijoollee biyya koo. Nama naannoo tokko wayyannan jedhee dubbadhee fi kanumaaf ture. Akkas godhuun isin irra hin turre. Akkas godhuun qabdan turtan. Akkatti nama Baay'ee mana goggoortan. akkatti nama wajjin haasa'an illee beekanii. Akkas hin godhamu ture akkana godhamu.